Mee marsaalee hawaasummaa kanarraa faayidaan argamu maaltu jira? Carraaleen jiranoo maal faadha? Marsaaleen hawaasummaa kun immoo gosa meeqa qaba? Yeroo baay'een keenya kan beeknu waan akka yuutuubii fi waan akka feesbuukii irri jireessi keenya beekna. Garuu carraaleen bal'oon akka jiranidha. Keessumaa biyya nuyi jiraannu kana keessatti jechuudha Ameerikaatti. Ta'us garuu egaa waan sana yoo jalqabne illee uummanni keenya hin beeku saba ta'eefi akkamitti akka beeksistus rakkisa. Mee carraaleen maaltu jiru? Maaltu sirraa argamuu danda'a? Waa'ee marsaalee hawaasummaa kana baay'ee yaada gooroo akka ta'e naaf gala. Garuu gabaabsiin akka namaaf ifa ta'utti nuuf ibsimee abdiisa. Eeyyeen waa'een yeroo ammaa marsaalee hawaasaa yoo jedhamu hawaasni keenya leeveliin yookiin immoo sadarkaan nuti irra jirru hedduu ka duubatti hafeedha. Hedduu ka duubatti hafe yoo sin jedhu hawaasni keenya sadarkaa kam irra jira yeroo ammaatitti hubannoon kaayoon OICTdha ijooni hawaasa keenyaaf furmaata teekinooloojii ta'u. Kana jechuun hawaasni keenya teekinooloojii wajjin akka tankarfatu, hawaasni keenya teekinooloojii irraa akka fayyadamuu danda'u, hubannoo teekinooloojii akka fayyadamuu danda'u, yoo koompitara qabaate, yoo bilbila isaa, koompitara isaa adeemsa kamiin fayyadamuu danda'a waan jedhu irratti hubannoo gabaabaa akka qabaatuuf. Garuu immoo yeroo ammaatitti marsaalee hawaasaa keessa hawaasni keenya fayyadamaa kan jiru akka marsaalee hawaasaatitti marsaalee hawaasaa walqunnamtiidhaaf fayyadamu jira hawaasni keenya. Walqunnamtiidhaaf fayyadamuun kaayoo ijoo marsaalee hawaasaa haa ta'u iyyuu malee akka sadarkaa addunyaatti immoo marsaaleen hawaasaa yeroo ammaa giddugala daldalaa ta'anii jiru jechuudha. Giddugala biizinesii ta'u jiru jecha. Yeroo ammaa dhaabbileen addunyaa ganda tokko goona jedhaniiti socho'u jiran hayyoonni addunyaadha. Addunyaa ganda tokko goona jedhanii yeroo socho'u jiran kuni hawaasni biyya keenya keessa jiru, Oromiyaa keessa jiru, hawaasni Ameerikaa jiru, hawaasni Awustiraaliyaa jiru, Saudi Arabiyaa jiru tajaajila wal fakkaataa sa'atii wal fakkaataatti humna wal fakkaataan galii wal fakkaataa akka argatuuf hojjetaa jirti addunyaan jechuudha. Kun marsaaleen hawaasaa yeroo ammaa madda galii ta'aniiru, madda giddugala beeksisa daldalaa ta'anii jiru. Namni waanuma qabu marsaalee hawaasaa irratti gadi baafatee kaan ni bitataa, kaan ni gurgurataa, kaan ni beeksifataa, kaan irraa barataa. Akka keenyaatti akkuma keenya bananii ilaalaniiti nagaa akkami fayyaa waliin jedhanii chaati qofa wal godhanii bira darbutti hin jiran jechuudha. Sadarkaa chaatii bira darbee jira marsaaleen hawaasaa yeroo ammaa jechuudha. Sadarkaa chaatii bira darbe jechuun sadarkaa faayidaa biraa fiduu bira gahee jira. Hawaasni keenya yoo Ameerikaa jiraate kenoo Ameerikaa fi Oromiyaa teenyeetti laayivii walii haasa'u jirra. Kun addunyaa ganda tokko gochuuf hojii hojjetame keessaa tokko yoo ta'eyyuu marsaaleen hawaasaa immoo addunyaa ganda tokko gochuuf ni hojjannaa. Hayyoonni jette san akka ijootitti fudhatamee saffisaan akka addunyaan tun ganda tokko taatu godhamaa jira jechuudha. Akka addunyaan ganda tokko taatu yeroo godhamaa jirutti nuti immoo chaatimaaf yookiin immoo irrumatti wal arrabsuuf yookiin irra maqaa wal balleessuuf yookiin waanuma nu fayyanne irratti hojjechuuf yeroo sa'atii keenyas humna keenyas qabeenya keenyas fidnutu mul'ata. Kun hubannoo hawaasni keenya keessa jiru qofa odoo hin taane rakkoowwan qabatamaa biyya keenya keessatti jiraniin kan wal qabatu waan ta'eef inni rakkoo ijoodha jedhee yaada. Kanaafuu yeroo ammaa feesbuukiin kafaltii kafalaa namni feesbuukii irratti koomitii ta'ee hojii isaa hojjete feesbuukii irraa galii miiliyoonaan lakkaa'amu argachuu danda'a jechuudha. Feesbuukiin beeksisa tokkochaaf qarshii $1 miliyoonaan lakkaa'amu yeroo itti kafalutu jira jechuudha. Kana qofaa miti yuutuubii yeroo ammaa namoota addunyaa garaagaraa irra jiran namoota miiliyoona 40 oliif carraa hojii banee jira jechuudha. Namoota miiliyoona 40 ol kana jechuun kaayoo addunyaa ganda tokkocha gochuudhaaf hojjetamaa jiru sun saffisaan akka addunyaan ganda tokko taatu yeroo ammaa bar yuutuubii, feesbuukii, Amaazon, Alibaabaa dhaabbileen jennu dhaabbilee addunyaa kunniin
namoota dandeettii qaban nama biyya keenya keessallee ka fedhe haa ta'u Ameerikaa keessaas haa ta'u Awustiraaliyaa keessaas haa ta'u namoota dandeettii qaban kafaltii garaagaraatiin kafaltii gurguddaadhaan qacaratee bakkuma inni jiru hojjechiifataa jira. Kana jechuun yeroo namoonni dandeettii qaban yeroo itti qaala'aa dhufan yookiin immoo mootummaa yookiin dhaabbileen humna hin qabne namoota dandeettii qaban qacarachuuf yeroo rakkatantu dhufuu deemaa jechuudha biyya lafa tana irratti. Kana jechuun warri dandeettii qabu warri qabeenya qabu akka Googilii yeroo ammaa dhaabbata 200 ol qaba addunyaarraa. Googiliin dhaabbata 200 ol qabu kanaan yuutuubii qofa irratti nama miiliyoona 40 of jalatti qabateera yoo ta'e ka akka AdSense jira ka akka Googilii normal Googilimtiyyuu Googiliin maaniyyuu hojjetaa beekaa akka of jala qabateeru kanarraa tilmaamuu hin danda'ama waan ta'eef yeroo ammaa marsaaleen hawaasaa madda galiiti. Yeroo ammaa bakka carraan hojii adda addaa itti uumamaa jiru. Yeroo ammaa marsaaleen hawaasaa kan waanuma yaada keenya irratti ibsannu qofa don taane kan daldalallee irratti daldalannudha, kan irratti gurgurannudha, kan irratti bitannudha. Akkasuma immoo kan irratti of beeksifneeti qabeenya akkana harkaa qaba narraa fudhadhaa jennudha. Kan garee itti uumannee garee keenya wal ijaarreeti irratti ijaaramnee biizinesii yookiin daldala gurguddaa irratti sochoosuu dandeenyu ta'uu namni keenya hedduu hin hubanne. yuutuubii waggaa lamaa addaa artistoota keenya waliin qabee teessisee yuutuubiin kafaltii kafalaa haala itti fayyadamuu dandeettaniin isiniif haala mijeessinaa koottaa waan dandeenyu waliin haa hojjedhu jedhee ijoollee artistoota yeroo waliin haasofnutti sirba akka maalanjiraa fa'aa aceefa waliin ani miiliyoona 5 view irraa sirba doolara takka arganne yaada jedhu kaasaa ture aceefa rabbisaa hararam yeroo ammaa jechuudha. So arda garuu akka yuutuubiin kafaltii kafalu artistoonni hedduu baran sadarkaa hundinuu akkaawuntii banateeti kophaa fiiguu ammallee milkaa'inaan fiduu jechuudha. Namoonni dhageettii qaban namoonni muraasni irraa fayyadamuu danda'u. Alatti kophaa fiigneetuma adda waan sirba tokkocha baasee fi akkaawuntii banadhee ittiin fiiga taanaan sun na milkeessuu dhiisuu danda'a jechuudha. Saniifuu haala ittiin waliin hojjannee waliin taanee waliin wal gargaaraa tokkoffaa yoo namni tokko posti godhe waliif share gochuu, waliif ilaaluu, waliif like gochuu, waliif comment gochuu, reactionii waliif kennuu, even wal qeequu dabalate hojii akkana hanqina akkana qaba akkana gochuu qabda akkana gochuu kun hundi faayidaa qaba. Reactionii irratti gaggeeffamu hundi beeksisa yuutuubiin baay'ee yuutuubiin kafaltiin kafalu. Wanti akka ogummaa professional ta'e keessa galee haasa'uun barbaadu yuutuubiin kafaltiin kafalu. Yuutuubiin hojii isaa viidiyoo walitti qabudha. Viidiyoo walitti qabu kana hojii kwaalitii qabuuf hojii qulqullina qabu walitti qaba jedhee bakka takkatti mana ijaareeti daataa sarvarii kaa'ee walitti qabaara. yuutuubiin ka Googilii waan ta'eef dhaabbanni Googilii dhaabbanni biraa dhaabbanni AdSense jedhamu jira. Dhaabbanni AdSense kuni beeksisa garagaraa olii gadii walitti qaba addunyaa irraa jechuudha. Beeksisa kana fuudheeti Googilii irratti illee beeksisaa jechuudha. Dhaabbata beeksisa inni achirratti beeksisu san yoo beeksisa akkaawuntii keenya irratti viidiyoo qulqullina qabu jennee hojii qulqullina qabu namni baay'ee ilaalu yoo hojjennu ta'e beeksifni kun achirra akka mul'atu Googiliidhaan AdSenseedhaan waliigalleeti. AdSense akkaawuntii keenya irra gadhiisaati kafaltiin nuu kafalamullee AdSense irraa jechuudha. yuutuubiidhaan odoo hin taane jechuudha. yuutuubii fi AdSense obboleeyyan waan ta'eef jechuudha. Isa qofaa miti beeksisa keenya irra beeksifachuu dandeenya yuutuubii irratti koomishinii yuutuubii irraa argannu qofa odoo hin taane lafarra qofa aniifatti dhaabbanni kiyyaaf kan kee qofti asii walii galee anaaf kafalteeti beeksisa kan kee yuutuubii kiyya irra sii beeksisuu danda'a. Kun adeemsa hojii yuutuubiin itti hojjetudha. San amma keessa gadi buunee sa'aatii dheeraa fudhachuun barbaachisaa miti. Namoonni barbaadan namoota keenyaaf hubannoo cimsuudhaaf jenneeti ICT Akaadaamii bannee jirra. Akaadaamii yeroo ammaa waa'ee teekinooloojiitiin wal qabatu irratti barsiifnu namoonni akka irraa baratan barattoota yuunivarsiitii bahanii humna waan kafalanii baratan hin qabne immoo bilisaan ispoonsar goonee barsiisuu jirra. Yeroo ammaa hanga jalqabne 7 gaheera barattoota 80 oltu galmaa'eeti barnoota eegalee jira. Warra jalqaba irraa ka'uu barbaaduufis warra hubannoo qabu hubannoo cimsachuu barbaaduufis haalatti barsiisuu eegalee jira jechuudha. Marsaaleen hawaasaa sadarkaa kana irra jiraachuu isaanii gabaabsee yoo ibsu kana fakkaata jechuudha.
Tole baay'ee galatoomii asumaan akka nu tuqxu kan hin barbaadu asirratti yoo ilaalle peejii keessan irraa tajaajila tokko tokko argachuudhaaf $10 waan akkasii kan jedhu argina asirratti. Tarii namoonni biyya jiraatan kuni doolaara kana faana baay'ee namoonni wal argan namoota muraasa qarshiima biyya sanaati kan jiru jechuudha. Garuu maallaqa kee kan goote doolaara peejii kana irratti kan nuyi arginu maaliif sana goote maal jetta qabaatuma ishee kana naa kaasa. Kun simpiliidhaaf achi kaa'eera wantichi. Namni keessa seenee jedhee akkaataa barnoota barachuu barbaadeetiin tiimiin qoqqoonneeti assaayin gochaa jirra waan ta'eef suni ijoollee teeknikaalii irra hojjetaa jirantu teeknikaalii handil godha. Ammatti namni barachuuf dhufu haaraa yoo ta'e karaa ittiin galmaahuun alatti Directly waan barnoonni asirratti kaa'ameef amma siisteema kanaayyuu yeroo jalqabaatiif biyya keessatti shaakalaa jirra. Online tuutooriyaaliin biyya keessatti hin jiru. Amma mobile application qaba baay'ee siisteemni kuni mobile application isaa Google Play Store irraa buufachuu hin danda'ama. Mobile application warra qabus warra website kanaan fayyadamuu barbaades akkaawuntii ijoollee keenyatu kireet godhee fi ergaaf. Ijoollee akkaawuntii keenya kireet godhanii fi ergan san ijoolleen keenya yoo akkaawuntii paaswordii erganii fedhanii keessa seenee barnoota ofii qajeellotu hordofuu danda'a. Gatii immoo asirratti mallaqa kaa'uun keenya akka kafaltii qabu agarsiisuuf malee gatiin keenya kafaltiin qabne barataa 40 ol ispoonsar goonee barsiisuu jirra. Barattoonni humna qaban jennee waan yaadnuuf waan dandeenyu wal qarqaaruu qabna. Barataa hojii kana irratti ajandaa godhatee of jijjiiruuf hojjechuuf qophii ta'ee nu gaafate humna qabu nuun jedhe sappoortii gochaa jirra waan dandeenyuun kafaltiin ajandaadhaa miti jechuudha. Tole guddaa galatoomii tarii namoonni gaafachaatti jirtan liinkii isaanii asuma koomentii irratti kaa'eera waan ta'eef quunnamuudhaan barnoota irraa argachuu dandeessu. Opshinii jirullee abdii isaan kaaseera kaasuma waan hin qabuu fi iskiriin irratti waan hin dispilay godheedhaaf malee namoonni isiniif waa kaffalachuu hin dandeenye nu beeksisuu dandeessu. Isin bira dhaabannaa tola isin leenjisna isin ga'oomsina jechaadha kan jiru abdii isaanii. Guddaa galatoomi inni kuniyyuu waan guddaadha waan baay'ee abdii kennudha. Yeroo ammati dubbii kee keessatti waan tokko lama kaasteetta namoonni keenya gaafa waa poosti godhanii laayikii waliif gochuu sheerii waliif gochuu ri'aakshinii yookiis immoo irra irratti dubbachuun gaariidha kiritiizimiis yoo ta'e kan jedhu kaasteetta. Waan akkasii nan arga yeroo baay'ee feesbuukii kana irrattis yoo ta'e haaluma wal fakkaatuun immoo yuutuubii kana irratti namoonni warra biyya keenyaas ta'e warri biyya bakkee warri adii kuni laayikii godhaa, koomentii godhaa, sheer godhaa jedhanii irra deddeebi'anii yogguu dubbatan nan arga. Ani egaa dhimmichi baay'ee tarii waan akkasii godhaa jedhee baay'ees nama baay'ee dudubbachuu koo yaadadhu yoon dubbadheera ta'e tarii dubbadhee yoon dogongore naa of kolchan malee qophiilee hedduun hojjedhe yoo fudhanne qophiilee gara 300 ol hojjedheera waggaa tokko keessatti. Qophiileen hojjedhe kana keessatti namoota guyyaa murtaa'e tarii namootaaf qoodaa jedheera yoon ta'en laayik godhaa, koomentii godhaa, sheer godhaa hin jedhu. Fakkeenyaaf anumarraa jalqabaachuudha barsiisni kee kuni. Laayik koomentii gochuun kun namaa kaffashiisa moo maaloodha? Feesbuukii kana irratti immoo namoonni tokko tokko anaaf hiikoo sin qabu dhaamsuma koo yoon darbadhe namni laayikii godhee sheerii godhee dhimma koo miti garuu namoonni isa sana baay'ee xiyyeeffatu. Hicciitiin isaa maali? Eeyyen wanti kuni directionii lama qaba. Namni koomiti ta'ee hojii isaa hojjetu laayik naa godhaa, sheer naa godhaa, sabiskiraayib naa godhaa hin jedhu. Qabatamatti yoo dubbanne jechuudha. Hojiin an hojjechaa jiru sirriidha jennee yoo itti amanne laayik naa godhaa, sheer naa godhaan barbaachisummaa isaa guddaa miti. Garuu immoo amala namaa keessatti dagachuutu jira. Waan natti tolee odoo ilaalutti jiru deebi'ee argachuu barbaadu irraanfadhee akka hin dabarree fi sheer godhaa, sabiskiraayib naa godhaa jedhee yaadachiisuun faayidaa guddaa qaba jechuudha.
namoota interestii hojii kan kootii qaban, namoota na hordofuu barbaadan akka irraanfataniiti yeroo biraa nan dhabne. Maaliif nama fooloon goone tokko hojii isaanitti toleeti yeroo takka argee yoo jedhe yoo nama san fooloon goone hojii nama sanii deebi'ee argadhu maqaa nama saniillee irraanfachuu danda'a yookiin immoo akkaawuntii nama sanii irraanfachuu danda'a. Akka kun misunderstandingiin tun hin uumamne gidduutti of yaadachiisuun barbaachisummaa isaa ol'aanaadha. Garuu immoo hojii namaa koppii gootee sabiskiraayib naa godhaa hin ta'u. Fudhatamas hin qabu. Waa hedduu ilaalaa oollaa sabiskiraayib naa godhaa namni baay'een jedheeti waan keessa kan keetitti tolee itti deebi'uu barbaaddu sabiskiraayib yookiin immoo fooloo gootee dabartaa jechuudha. Ilaalcha namaa keessatti hojii ani hojjedhu hojii sirriiti, hojii barbaachisaadha jettee gaafa itti amantee no need. Garuu immoo as biratti illee barbaachisummaa isaa wanti ol kaasu namni uumamaan waan biraa odoo hojjetaa jiru, waan biraa odoo dhageeffataa jiru gidduun hojii kee dhageeffateeti jarjareeffa darbuu danda'a waan ta'eef yaadachiisuu qabda. Yaadachiisuu qabda hojii kan keetiin. Garuu immoo hordoftoota kan kee ka dabaluu fi hojii kan kee nama baay'ee biraan kan gahu hojii sirrii hojjechuu fi hojii ogummaan deeggarame hojii qulqullina qabu hojjechuutu yeroo kamiyyuu jajjabeeffamaa jechuudha. Baay'ee galatoomne ulfaatu daawwattoota keenyaa namni turtii waliin taasisaatti jiru ogeessa ICT kan ta'e Abdiisaa waliin haalli turtii waliin taasisaatti jiru keessumaa inni Oro ICT Solutions kan jedhu akkaadaamii barnootaati kan inni eegalee jiru sana qofa osoo hin taane marsariitii hedduudha kan inni qabu waan irratti barachuu dandeessanii barnoota guddoo irraa argachuu dandeessanii fuulleffannoon keenya inni har'aa garuu sooshaal miidiyaa yookiis immoo diijitaal maarkeetingii kan jennuudhaan madda galii keenya mana keenya keessa teenyee maddisiisuu dandeenya. Isa kanarratti immoo uummata koof dhaamsan qabaa kan jedhudha. Dargaggeessi kun dhaamaatti kan jiru. Oromoon hanga barbaadame hanga baay'ina isaa fayyadameera jettee yaaddaa yoo fudhanne weellistoota qabna, faarfattoota qabna, haaluma wal fakkaatuun miidiyaalees qabna. Namoota dhuunfaa immoo kennaa adda addaa taalentii adda addaa qaban qabna. Haga barbaadamu Oromoon akka baay'ina isaatti fayyadameera jettee yaaddaa. Isa kanoo akka taajjabbii keetti Oromoon hanga guddina isaa baay'ina isaa maaf fayyadamuu dhabe? Isa kanarratti maal jetta? Isa kana kaasaatti kan hin jiru yeroo adda addaa Oromoon lakkoofsaan guddaadha nuni maaloodha jenna garuu iddoo sana taaneen argamnu yeroo adda addaa kun taajjabbii kooti. Tarii taajjabbiin koo dogongora yoo ta'e of kottiin gaafadha warra nu daawwachaatti jiru. Gama siyaasaa yoo ilaalle Oromoon saba guddaadha jenna garuu iddoo sana hin jirru. Gama dinagdeedhaa yoo ilaalle Oromoon akkasidha jenna iddoo sana hin jirru. Guddummaamti keenya iyyuu al tokko tokko gaaffii namatti kaasuu danda'a ta'a. Dhiifama gaa isa kanaaf of kottii guddoon gaafadha. Erga darbee dhiifama gaafachuu koorra ammuman gaafadha. Ati garuu akka ogeessa ICT nama dhimma kana xiinxaluutti Oromoon akka baay'ina keenyaatti fayyadamne irratti yaadda. Yoon fayyadamne ta'e maaliif as biratti waan tokko jala sararee darbuu barbaada. Namni baay'een komii kanan kaasa. Yeroo baay'ee ka'a, yeroo baay'ee wal dhageeffannaa, yeroo baay'ee argaa jirra. Keessattuu namoonni sooshaal miidiyaa irra jiru sirriitti argaa jirra. Yuutuubiin kan koo sabiskiripshiniin qabu, sirba kan koo sabiskiraayibiin godhamu, sirba afaan Amaaraatiitu miliyoona hedduu ilaalama, sirbi afaan keenya ilaalamu, sirbi keenya akkanan ta'u, komiin kun baay'ee guddatu qaba. Nan argaa qabatama jirus beeka. Waan kana irratti xiyyeeffannoos godhee akka qorannootitti ergaa gabaabaa akka qorannoo gabaabaatitti wanti hojjedheen jira. Kuni hawaasni keenya waan xiqqaateef carraa kana dhabnee miti. Hawaasni keenya ammas gara yeroo darbes wantoonni ifa ta'anii beekuu danda'u qabnu hawaasni keenya hawaasa teekinooloojii irraa ittifamedha. Hawaasni keenya hawaasa ikoonoomii irraa ittifamedha. Hawaasni keenya hawaasa barnoota irraa ittifameeti yeroo gabaabaa keessatti saffisa guddaadhaan dhufee dorgommii keessa jirudha. Kana jechuun hawaasni keenya hojii irra haa jiraatu barnootaan sadarkaa kana ol haa deemu alatti yeroo ammaatti hawaasni keenya ikoonomiidhaan baay'ee hin deemne. Baay'ina amma qabnu kana ikoonomiidhaan agas deemne jiru. Kana jechuun
biyya keessaa yoo fudhanne jenne Itiyoo Telekoomii feesbuukii yoo ilaallu hangam akka nurraa kutu nutu beekame warra biyya keessa jirutu dhukkubsata. yuutuubii viidiyoo seennee ilaaluudhaaf immoo hangam akka nu barbaachisu nutu beeka. Bafariin immoo neetworkii isaa du'aadha waan ta'eef uummata Finfinnee keessa jiru anaa Finfinnee keessa taa'ee laayivii sitti haasa'u kana fa'a ilaaluu hin qabdu jechuudha. Kanaan immoo reeshoo kanaan hojjechuu danda'uu hin qabnu jechuudha. Uummata ikonoomii harkatti qabatee sa'aatii 24 intarneet irra taa'ee warri bar afaan Amaaraa bar sirba kaleessa fiilmii kaleessa hojjetanii adda yuutuubiin gadhiisa yuutuubii biraatiin gadhiifatu bar walii sheer godhaa oolu bar sadarkaa isa irra hin geenye hawaasni keenya. Teekinooloojiin akka kafaltii kafaluyyuu hawaasni keenya hubannoo guddaa hin qabu jechuudha. yuutuubii waggaa lama guunne be yuutuubiin hin kafala jedhee an artistoota chaalenjii godhaa ka ture hin kafaluu hin sobdaa sirrii miti jedhaa ture namni keenya. Hubannoo hawaasa keenya miidiyaan akkanaa kunneen miidiyaan dhageettii uummataa qabu hubannoo hawaasa keenyaa irratti hojjechuun dirqamaa jechuudha. Ijoollee yuunivarsiitii jiran yookiin immoo magaalaa jiran nama muraasatu dhimma akka yuutuubiin kafalu waliif sheer gochuun galii akka argamsiisu yuutuubii ilaaluun galii akka argamsiisu nama muraasatu hubannoo qabaachuu. Ka hubannoo hin qabne immoo mallaquma xiqqoo qabu saniinuu viidiyoo seenee dhaqee viidiyoo keessa seenee hin turuu jechuudha hawaasni keenya. Hawaasni biyya alaa jiru hedduun isaa hin beekama. Garee siyaasaatii fi garee amantiitiin hawaasa gargar fagaate waan ta'eef hawaasni keenya waliin dhaabbatu ka eegale reefii jechuudha. Hawaasa keenya moor caalatti waliin dhaabbannee ikonoomikaalii kaapabil wal gochuu yookiin immoo wal deeggaruu danda'u akkasuma immoo saayikooloojikaalii sappoortii wal gochuu fi dandeettii keenya hawaasa keenyaa ol kaasuu haa qabu nu'u jechuudha. Irratti hojjechuu danda'u qabaachuudha. Miidiyaan kamuyyuu sa'aatii isaa fudhatee kana irra hojjechuu danda'u. Hawaasni keenya hubannoon isaa gadi bu'aa jechuudha. Yeroo ammaa OICT Akaadaamii amma jennee ka'ee galleef kun ani gaafiin olii gadi bilbilaan bakka garaagaraatiin waan garaagaraa irraa namoonni yeroo hedduu waan kanarra sappoortii godhi hojjetu waan baay'atee fi gara waa akkanaatiin qarqarru malee amma hawaasni keenya hubannoo cimsataa dhufaa jira. Hawaasni keenya jabaataa dhufaa jira. Teekinooloojii irratti hubannoo hangamta akka horachaa dhufaa jira. Hawaasa bal'ataa dhufe kan ammoo akka duraa bilbilaan iimeeliin qaamaan sappoortii gochuuf waan hin danda'amneef ammoo gara dhaabbataatti as finnee sappoortii haa goonu ka jedhu duraa jechuudha. So hubannoo hawaasa keenyaa gadi bu'aa jiru kana warra gadi ba'ee hawaasni keenya akkana naan taane naan ilaalle hojiin kan koo ilaallamuu dide jedhee qeequ kana dhaabbadhaa hawaasa keenyan qeeqinaa jechuu ni barbaada jala muree jechuudha. Sirba guutuudhaan eengadda ka guutuu torbaan ji'a tokko dura bahe view miliyoona tokko argate tokkoffaa hojiin qulqullina qabu hojjechuu asirraa ka'aa jechuudha. Hojii qulqullina qabu gaafa hojjennu namni rakkateellee haa ta'u barbaadellee haa ta'u iyyaafateellee haa ta'u dhufee nu ilaalaa jechuudha. Kanaaf tokko hojii qulqullina qabu hojjechuun akka jirutti ijoo dubbii ta'ee warri miidiyaa immoo hawaasa keenya irratti waliif sheer gochuunu waliif yaada kennuunu riyaakti gochuunu hubannoo hawaasa keenya jijjiiruu irratti hojiin guddaan akka hojjetamu qabu. Hojiin guddaan achirraan dabalatee yeroo gabaabaa keessatti biyya keessatti telekoomiin lama tajaajila eegalaadha. Tajaajilli intarneetaa biyya keessa yeroo gabaabaatti fudhamaa jechuudha. Hawaasni isaatiin dhimmisee bal'atee gara intarneetaa dhufuuf deema waan ta'eef akka irraa of qopheessuu danda'uu qabna. Hawaasa kana simanneeti tajaajiluuf. Hawaasa qeeqoo odoon taane hojii hojjennee lafarra haa kennu jechuudha. Hojii hojjennee lafarra haa kennu yoo jenne yuutuubii irratti viidiyoo poostii goonee dhiifna odoon taane yuutuubii irra sheer gooneeti bakka namni ilaaluu danda'u guruppii irratti peejii irratti bakka garagaraatti fidee hawaasatti agarsiisuu danda'u qabna jechuudha. Yuutuubiin nama 5 sabiskiraayib godhee irratti viidiyoo gadhiiseeti hawaasni keenya arguu dhabe hawaasni keenya naan ilaalle sirba kiyya naan ilaalle jennee qeequun sheemii jechuudha. Kanaafuu hojiin guddaan gara miidiyaatti hojjetamuu qabu hubannoo hawaasa keenyaa cimsuu irratti akka ta'e jala muree jala sararuu barbaada. Achirraan darbee immoo follow-up question qaba jechuun ammatti waan kaastee qulqullinni hedduun murteessaadha. Isa kanarratti baay'een keenya walii galla. Koomentii gaariidha. Garuu sababni isa kana qofadha jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma miidiyaalee darbu keessatti nama 200 kan hin guunnetu si daawwachaa jira, 100 wayitu si daawwachaa jira amma jechuudha. Haa ta'u garuu yoo ilaalte osoo ammatti dhimmoota biroo dubbatta ta'e nama kana qofatu si dhaggeeffata jettee yaaddaa jechuun intarestiima uummata keenyaa gaafa ilaaltu wantoota barbaachisuuf hin barbaachisne adda baafachuu irratti fakkeenyaaf
feesbuukii kanarra marsaalee hawaasummaa kanarra oolta waan ta'eef nama Oromoo gandaan arrabsu yookiis amantiidhaan kutaadhaan qoodii arrabsu otoo ta'e nama hedduutu ilaala. Fakkeenyaaf har'a PP arrabsite otoo ta'e namoota kumaataan lakkaa'amantu si ilaala. Osoo immoo fakkeenyaaf har'a techii baateetoo mootummaa sana arrabsaa jirta ta'e yookiis immoo jaarmiyaa siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa arrabsaa jirta ta'e nama hedduutu si ilaala. Fakkeenyaaf yoo ati raashinaal taatee waan saba koo fayyadu jettee egereesaa madaaltee ilaalta ta'e kompleksiitiin uumtu yoo ta'e jechuudha. Shaw aappiin taatu, wannoon taatu yoo ta'e, shuruudiin taatu yoo ta'e xiqqoo ishee inni kun hin rakkisu. Kana qofa miti kan biroo immoo amma hojii qulqullina qabu kaaseetta. Maqaa artistootaa waamuurraa sun qusadhanii nama wal dhabe tokkoyyuu hin qabu. Nama hunda faana waliin gala. Weellistoonni keenya yuutuubii dhuunfaa isaanii gaafa qabaatan nama muraasatu ilaala achirraa. Monetaayiz illee hin ta'amne jechuudha. Monetaayiz ta'uudhaaf yoo xiqqaatu sa'aatiin 1000 ilaalamee yuutuubii irratti haaluma wal fakkaatuun immoo namoota 1000 foloowerii qabaachuu qabu. Weellistoota beekamoo viidiyoon isaanii miidiyaalee biroo irratti miiliyoonaan ilaalame yoo kan dhuunfaa isaanii banatanii nama ilaaluuf hin agartu. Inni kun personaalii nama dhuunfaa kooti. Maqaa artistiin maqaa dha'uu danda'utu jira kanarratti. Nama tokko lama tokko kaane baay'ee isaanii jechuudha. Isa kanarratti maal jetta gabaabsinaa? Of course kanuman jechaa jira. Gaaffii jalqaba kaaftee fi ijoon dubbiidha. Hawaasni keenya politikaalii motiveeted. Kun ifa. Haalli biyya keessatti yeroo ammaa keessa jirru, haalli biyya alaa keessa jirru, haalli hawaasni keenya jiru ifa. Kuni yeroo hojii yerooti. For sure hojii yerooti. Bara dheengaddaa yeroo jijjiiramni nuu dhufe jennee hundi keenya harka rukutaa turre haalli sun odoo itti fufeera ta'e yeroo kanatti sa'atii kanatti waa'ee siyaasaa waa'ee politikaa nama haasa'u namni ol bahee ilaalu hin jiru. Amma nuti akkana haasofnu kanatti warra ilaalletu xiqqaataa jechuudha. Akka kana gad xiqqaataa jechuudha. Politikaan yeroo ammaa hawaasni keenya taargetii isaa xiyyeeffannoo isaa odoo TV irratti illee baatee odoo YouTube irratti illee baatee waa'ee ikonoomii waa'ee diinagdeedha akkamitti jijjiirama diinagdee hawaasa keenya argachuu dandeenya jettee haasofteeti namni si dhagahu hin jiru. Waa'ee siyaasaa xiyyeeffannoon hawaasaa current situationidha kun immoo waan yerooti. Haa ta'u garuu namni nyaatu malee oolee hin bulu. In gaafata malee hin beeku jedha malee dugda duubatti deebi'eeti wantoota nuti haasofnu kana namni hedduu barbaadu jira yeroo ammaa. Yeroo ammaa sooshaal miidiyaa irratti baheeti laayivii haasa'u jira. Yuutuubii irra bahee sarchi gochuu jira. Yeroo haalli akkanaa deemu kana haala akkanaa kana akkamitti gorsa akkamii kennuu akka danda'amu naa hin galu hawaasa keenya. Gara teekinooloojiitti finna jenna malee kootu gara teekinooloojii dirqamaan jechuun hin jiru waan ta'eef qaamni barbaadu akkaataa marraa fayyadamuu barbaaduun atteeshinii akka kennu dhaama malee siyaasa dhiisaatii kana hojjedhaa jechuu hin danda'u yeroo ammaatitti. Kan waa'ee yuutuubii kaafte yuutuubiin hordoftoota hedduu horachuun dirqamaa. Hordoftoota hedduu yoo qabaanne hawaasni hedduu nu dhagaha. Namni baay'ee yoo yuutuubii isa hordofee hojiin keenya hedduu ilaalamaa kan jedhu irra deddeebinee yeroo adda addaatti kaasaa jirra. Garuu immoo rakkoon qabatamaa an beeku tokko jira. Artistoota keenya akka artistootaatitti amma ifatti illee as baasee waan baay'ee haasa'uun barbaadu akka artistootaatitti hedduu artistoota qofa odoo hin taane hawaasa keenya kana gidduu wal amanamummaan gadi bu'aadha, gadi xiqqaadha. Walitti amanamummaa fi wal jaalalli waliin qaban gadi bu'aadha. Xiqqoo hinaaffaa waan akka hinaaffaatitu gidduu namoota keenya hedduutti mul'ata. Saniif jecha anillee maaf isaan hin qixxaa'u, anillee maaf isaan hin godhu. Aniif ati wajjin taanee waan tokko gochuu irra akka kan keetitti maaf hin ta'u jedheeti walirra hinaafutu xiqqoo mul'ata. Anuyyuu ofii kan kootiyyuu qabatamaa walii fideeti waan tokko godhaa kana godhaa bakka takkatti akkana goonaa waan jedhu yaada kakkaafneeti hojii hangam tokko deddeemameeti sunis kufetu jira. Kanallee ka fide rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jirudha. Sun akkuma jirutti
dhiifna guyyaa tokko wal dhageenneeti waliin hojjennee waliin milkaa'uu dandeenya. Warri kophaa fiigullee waanuma hojii isaanii argata. Warri waliif hojjetellee waanuma hojii isaanii argata. Garuu immoo wanti hubatamuu fi qabatama ta'uu qabu, ifatti beekamuu danda'u qabu. Namni walii hojjeteef namni kophaa hojjete wal qixa milkaa'u kana ifatti beekuun dirqama jechuudha. Waliin hojjechuun yeroo kamittuu jajjabeeffamaadha. Dirqamas obboleeyyan kiyya waliin hojjedhu malee an kophaatti homaa fiduu akka hin dandeenye amanuu danda'uudha qaba namni kamiyyuu. Ana dabalatee jechuudha. Anuyyuu kunoo ijoollee tiimii nama 7 ol qaba. Yoo rabbi jedhee nama 10 wayi nama 20 nama 50 guddifachuu barbaada jechuudha. Hawaasa keenya kophatti tajaajiluu hin danda'u. Hawaasa gana gahu waan ta'eef jechuudha. So faayidaan fakkeenyaaf weebsaayitii ORICT amma bantee agarsiifte kun waggaa 4ffaa isaati haga ammaatitti uummanni keenya view godhee visit godhee irraa waan garagaraa ilaalee uummata miliyoona 2.5 jechuudha. Weebsaayitii kana kan ilaaleeru yoo irra gadi buutee jette sitti agarsiisa uummata view godhe. Guyyatti odoo isa irra qofa hojjedheeti an guyyaan $5 $10 earn gochuu danda'a jechuudha. Garuu immoo odoo dabalataan namni 3 namni 4 waa'ee teekinooloojii qofa achirraa akka barreessu godheeti hangam akka earn gochuu danda'u ani hubadha. Maaliif keessa jira waan ta'eef. So carraan hojiidha gara intarneetaatiin kafaltii kafalu baay'eetu jira yeroo ammaa. Kana tokko lama jennee lakkaa'uun hin dandeenyu. yuutuubii tokkocha qofa bare namni keenya jechuudha. Affiliate marketing jedhamanitti Ameerikaatti guyyaan $300 $400 namni tokkochi yeroo itti hojjetu jira jechuudha. Kitaaba tokkocha gurgurtee $200 komishinii yeroo argattutu jira Ameerikaatti jechuudha. Kana hawaasni keenya hubachuu danda'uu qaba. Kuni barnoota bal'aadha. Waa asirra haasofnee fixuu dandeenyu miti. Kanaaf jecha ORICT Academy qabaneef kanaaf jechuudha. Hawaasni keenya wal barsiisuu danda'uu qabna. Muuxannoo walii qooduu qabna jedhee waan amanu. Guddaa galatoomi ulfaadhuu dhaamsa baay'ee jabaa dhaloonni irraa barachuu danda'u kan namoonni achiisu kanatti dhiyeessitee guddaa galatoomi. Abdiisaa tarii egaa namoonni waan biyya keessa jirtaniif levelii teekinooloojii keessanii akka hin taanetti madaaluu danda'a. Haa ta'u garuu ijoolleen biyya jiran ijoollee qaroo ijoollee jaboo akka ta'an asumaan dhugaa ba'uuf hin barbaada. Keessumaa yoo ilaalte weebsaayitii Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadhaa qeerroon wanna kana kalaqee mucaa biyyarra jirudha. Biyyuma abbaasaa Oromiyaa keessa jira. Yoo ilaalte garuu akkaataa baay'ee ajaa'ibaani kan inni hojjete. Kallattiin namoota koronaa vaayirasiin qabaman illee laayivii asirratti fiid godhee every second asirratti update godha jechuudha. Inni kun daqiiqaa 6 fuuldura kan ta'e haala baay'ee miidhagaa fi bareedaa ta'een ijoolleen ga'umsa qabdu isa jedhuun agarsiisuu barbaade. Carraa kanaan dargaggeessi hojii kana hojjettee eenyummaa kee himachuu hin barbaanne. Galata baay'ee sin barbaanne galanni kee bilisummaa haa ta'u ulfaadhuun jedhaa maqaasaa dha'uudhaa baay'een of qusadhaa. Guddaa galatoomi gaaffiif deebii keenya xumuruuf jirra. Namoota hojii fakkeenyummaa gama marsaalee hawaasummaa irratti hojjechaa jiran keessa beeksisa gabaabduu tokko waliin dhaggeeffanneetoo dhumarratti dargaggeessi carraa maalii qaba? Carraa kanatti abdii isaan akkamitti isaan gargaaruu danda'a? Akka ORICT Solutionitti yookiin tiimiin kee gareen kee akkamitti ijoollee keenya gargaaruu dandeessu? Hojii dhabdummaan akka malee jabaateera. Rakkoolee hedduutu jira biyya keenya keessa. Namni immoo roga danda'een kallattii danda'een feesbuukii kan wal arrabsuuf wal komachuuf ta'uu qabu. Faayidaaf oolchuu qaba. Akkamitti yuutuubii monetaayiz goona akkamitti immoo feesbuukii goona si jedhu yeroo biraa walitti deebina. Garuu dhaamsa kee dhumaa dhaamnuudhaan kutaa biraa walitti deebina. Beeksisaa garee Dooktar Gurmeessaa Inkoosaa fi akkasuma immoo Dooktar Naafyaad Geetu sooshaal miidiyaa irratti hojjetu waan ta'eef ishee daawwannee walitti deebina. Dhaamsa kee garuu daqiiqaa 2 waan hin caalle gudduutti naaf xumurte ulfaadhu. Dhageessittaa? Maal? Odeeffannoo fayyaa wayitaa guyyaa guyyaadhaan karaa ergaa gabaabaa yookiin karaa bilbila kee argachuu akka dandeessu. Eeyyeen odeeffannoo fayyaa wayitawaa karaa hakimoota keessanii Dooktar Naafyaadiif Dooktar Gurmeessaa guyyaa guyyaan karaa ergaa gabaabaa yookiin miseejiitiin argachuu yoo feetan 7719 irratti okee jechuun ergaa. Kanaaf odeeffannoo fayyaa wayitaa karaa bilbila keessanii 7719 irratti okee jettanii erguudhaan odeeffannoowwan fayyaa kanneen akka fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immaniif, fayyaa dubartoota ulfaa, rakkoowwan marsaa laguu waliin wal qabatanii dhufan, fayyaa wal hormaataa yookiin rakkoowwan wal quunnamtii saalaa wal qabatanii dhufan, furdina garmalee hir'isuu yoo feetan, odeeffannoowwan dhibee daddarboo hin taane kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, dhibee kalee akkasumas dhibee tiruu argachuuf, rakkoowwan dhiphina sammuun wal qabatan, akkasumas odeeffannoowwan dhibee garaachaa baruu yoo feetan 7719 irratti okee jechuun
tekstii yookiin ergaa gabaabaa ergaa. Rakkoowwan hirriba waliin wal qabatanii dhufan Fayyaa wanti dursu hin jiru. fayyaan faaya. Kanaaf 77 irratti okay jedhaa ergaa. haa ta'u deebinee irraa daawwattoota keenya guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaa egaa beeksisni amma dhageessanii keessumaa ijoollee gama ICT gama marsaalee hawaasummaadhaan hojii hojjechaatti jira waan ta'eef hojii jajjabeeffamuu qabudha kan jedhu daqiiqaa 2 qabda Abdiisaa atumti maaneejinaaf godhi dhumarratti dhaamsa maalii qabda ergaa maalii qabda warra biyya keessaafis ta'e warra biyya bakkeedhaa fi dhaamsa maalii qabda. Galatoomii dhaamsi an qabu dargaggeessi keenya akka hojjechuu danda'uuf amansiisuu danda'uudha qaba. Dargaggeessi keenya yeroo ammaa nuti umrii kanatti waan kamiinuu hojjechuu akka dandeenyu jijjiirama fiduu qofa odoo hin taane dhiibbaa uumuu akka dandeenyus beekuu danda'uu qabna. Dabalataan immoo yeroo ammaa carraan hojii bal'aan kan jiru fakkeenya keessattuu dargaggoota biyya keessaatiif carraan hojii bal'aan kan jiru kara intarneetaatiin yoo ta'e malee gara biyya keessaatii carraan baay'ee yaadamaa hin jiru. Carraa intarneetaa kun immoo telekoomiin biyya keessatti babal'ataa jira waan ta'eef haalli rakkoo intarneetaa salphatti yeroo gabaabaa ni furama abdii jedhu waan qabnuuf kana irraa ka'een teekinooloojiitti as dhufuu danda'uu qaba ijoolleen keenya nuti immoo hubannoo walii cimsuudhaaf yeroo kamiinuu qophiidha waan kamuu hojjechuu dandeenya dhiibbaa kamuu uumuu dandeenya hojii walii uumuu dandeenya OICT Akaadaamii jooyin godhaniiti hubannoo isaanii cimsachuu danda'u gara teekinooloojiitiin teekinooloojiin yeroo ammaa faayidaa bal'aa fi hojii adda addaa qaba biyyoota garaagaraa dhaabbilee 200 oltu jira kan teekinooloojii irratti hojjetaa jiran haala kanaan kaappabil wal goona affeerraa keessaniif ulfaadhaa galatoomaa fayyaa naa ta'a warri Oromiyaa Diyaaspooraa Miidiyaa. haa ta'u daawwattoota keenya egaa dargaggeessa ola deemaa abjuu guddaa qabu gama dinagdeedhaan qofa otoo hin taane yookiis diijitaal maarkeetingii qofaan otoo hin taane afaan Oromoollee afaan addunyaa gochuudhaan akkasuma afaan teekinooloojii gochuudhaan dargaggeessa hojjechaa jiru Abdiisaa Baancaa Jaarraa waliin kan taasisne yeroo biraa qophee biroodhaan walitti deebina sagantichaa qindeessuudhaan kan si waliin ture Anitichaa Guddataatii yeroo biraa qophee biroodhaan walitti deebina warreen nu daawwachaa jirtan immoo warreen naannoo Minisootaa jirtan gama kanaa sikistiidhaan warreen biyyaa immoo gama saatalaayitiidhaan akka nu hordoftan abdii goona ulfaadhu galatoome Abdiisaa.